seenaan lola kanniisaa kun afoola Oromoota ituuf gumbannaa keessatti har'aan tanas beekama. Eega qabee fadis dhaqe miila isaa firraa dhabe. Yaa bakar keenya miilli kee isa kutee. Way warri Gambeella gore bayyana odeeyse warri bimbara gore shakar mawti odeeyse Abdullah Khadija qawwee qulloo geeyse. Sabakiyya dhiigni isaa lafeen isaa asitti cabe kana laalee gumaacha goone kana arguudhaa dhufuu kiyyaa baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Jabbahaa barii ganamuu yakkinis qalamee hin dhumu. Dubbii miila Bakar Waaree. Qabsaa'ota murtii guutoo. Weenniin bareedinuma gogaa isiitiif duuti. Uummanni Oromoo erga gaafa sirni nafxanyaa weerara lafaa fi eenyummaa isaatti dhuftee kaasee wareegama lubbuu ulfaataa jechaa ol ta'u baay'ee dabarse. Uummanni Oromoodhaa uummata jabaa cimaa mootummaa isaa qabaachuu ture. Mootummaa isaaniitiin buruu turan. Garuu Minilik sababa amantii godhachuudhaan mi'a zamanaa kennanii fi uummata Oromoo irratti duule. Duulli inni duule as qofaa miti. Bakki tummaayyiidha malee akka aanolee fa'aa jiran warri seenaa qabu. Wareegamni kun sababa lafa gabbataa fi leeccalloo hawwataa isaatiif malee namatti dhufe yookiin nama miidhee akka hin taane seenaan wareegamaa darbe marti lafa Oromoo irratti ta'uunsaa ragaa cimaadha. Khantu dhufaa khan khutuu itti dhaalmayaa hin jitu. Wareegamni harma harka muraa aanolee fi cilii calanqoo Oromoonni lafa ofii irratti kaffalan fakkeenya seenaan hin daganne. Hayyuun doofawe ijaanis jaame. Qophii kanaan seenaa waggaa 120 har'aa raawwatame. Wareegama qaalii Oromoonni weerartoota nafxanyaa ofirraa qolachuuf taasisan galmee seenaa qabsoo gootota murtii guutoo wareegama cilii calanqoo faana dhoofna. Yakkinis galamee hin dhumu. Calanqoon dirree lolaati. Caliin dhumaatii fi wareegama lubbuu gootota ilmaan Oromoo falmii mirga abbaa biyyummaatiif cala'aniiti. Murtii guutoo gootota Oromoo waraana nafxanyaa qolachuudhaaf lola calanqoo irratti falmatan. Caliin calanqoo dirree qabsoo Oromoonni fincila diddaa gabrummaa weerartoota biyya abbaa weeraruu dhufan waaroo salphinaa itti uwwisanii wareegaman. Erga gaafa nafxanyaan lafa isaa weeraruu itti dhufe irraa jalqabee uummanni Oromoo gootummaan diina isaa dura dhaabbatuun wareegama seenaa qabsoo yeroo dheeraa keessa darbe. Obsanii taa'uunis laalaan hamtu fayyaan jiraachuun akka barruun waa'ee siidaa yaadannoo wareegamtoota calanqoo irratti barraa'e ragga'utti waraanni Minilikii fi Oromoo gara bahaa gidduutti kan jalqabe akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti walakkaa bara 1883tti yeroo dura humni waraana nafxanyaa karaa dhihaatiin lafa Oromoo ituu seenuuf yaaleetti. Obsanii taa'uun sodaamoo arjumma biljaabbaa barii ganamuu. Lolli duraa kunis kan geggeeffame iddoo Mataa Haraa jedhamutti. Gaafa lolli Mataa Haraa taasifame humni waraana nafxanyaa hedduutu burkutaa'e. Midhaan addaa
Iddoon Mataaharaa jedhamu kunis maqaa kana kan argate heddumina reeffa achitti walitti harameen mogga'e seenan jedhus jira. Waraanni nafxanyaa dirree lolaa Mataaharaa irratti mo'atame abdii kutannaa irraa kan ka'e humna biroo dabalachuudhaan bara 1884tti godina Harargee lixaa Bordoddee naannoo Gaara Guuraa jedhamutti weerara garbiroo Oromoota Oromiyaa bahaatti bane. Dirreen lola Gaara Guuraa nafxanyoota weeraraaf gigisaa dhufanii milkii hin turre. Waraana Oromoo ta'ituu Abbaa Duulaa Yaayaa Alii Sireen durfamuun diinni achittis mataa cabe. Yaayaa Alii Siree Abbaa Duulaa waraana Oromoo ta'ituu kan yeroo sanaati. Goota gamnummaa tooftaa lolaatiin injifannoo seenan hin daganne hojjete. Tooftaan lolaa Alii Siree gaafas itti fayyadame. Tuuta kanniisa Gaaguraa diinatti dhoosee tooftaa kanaan loltoota gootota ituu deeggaree injifannoon galmeesse seenaa qabsaa'ota Oromoo keessatti dinqisiifannaan yaadatama. Seenaan lola kanniisaa kun afoola Oromoota ituuf umbannaa keessatti har'aan tanas beekama. Jarri waa karaan beeytuu kennumatu deddeemaanii kanniisaan itti duulee Yaayaa Alii Siree faani jechuun hanga yoonaatti afoola hawaasa itti umbannaa keessatti dhugaan kun beekama. Akka barruun waa'ee seenaa calanqoo irratti qophaa'e kun qorataa seenaa Badrii Kabiir wabeeffachuun barreessetti waraanni Minilik yeroo sana meeshaa waraanaa biyya Misiraarraa argatuun yoo weerara dhufu ummanni Oromoo meeshaa waraanaa aadaatiin dura dhaabbataa ture. Ummanni diinni achirraa dhufe meeshaa mi'a agartee ammayyaa kana qabaachaa ture. Ummanni keenya agartee wanni meeshaan inni loluun meeshaa ammayyaa tan ta'in takka takkaan takka dhawamtu tana ummanni gubbaarraa dhufe sun meeshaa ciccimaa kana mootummaa biyya alaa akka Ingiliis kana faarraa walitti qabatee biyya kana cabsuudhaaf uummata Oromoodhaa cabsuudhaaf itti fayyadame jechuudha uummata keenya irratti. Waraanni Minilik meeshaa ammayyaa yeroo sanii hidhate uummata Oromoo waraana aadaatiin lolu akka yaada salphaatti injifachuun itti jabaate. Gootonni Oromoo falmaa biyya ofiif ittuu hammaatan. Wareegamnis itti fufe. Wareegama garmalee yeroo sanii afool har'aan tanas ragaa ba'utu jira. Walda Gabriel nafxanyaa kan mataa bututtuudhaa nafxanyaan gooftaa jennee shakaraata lubbuudhaa jedhamee darasuun darasamu ammas beekama. Weerarri nafxanyaa Oromiyaa bahatti yoo qajeele san abbaan biyyaa uummanni Oromoo gootummaan dura dhaabbate wareegama ulfaataa qaanqee ta'ee calaqqisu siidaa ta'ee yoomuu jiraatu baay'ee dabarsees darbe. Lolli murti guutoo kan dubbii miila Bakar Waaree qabsoon dachii seenaa calanqoo caliitti dhiigaan lafa seene kan yoomiyyuu seenaan hin daganne. Kitti beenu guddoorraa godha geenyu bichi kun wanni calii calanqootti jeef akka namni nama baay'ee dhabar nama biliyoonarra jiru kan asitti dhufe. Amma lafa kana waggaadhatti qoqotte lafee nama akkana waggaa makiinaan qote xiqqoo malee gaba amma gaa'inni tuubanna ta'e malee kaa callaa ol kana ol haruubar lafeenee waan san ta'e caasitti caljeekaa. Bakar Waaree goota Oromoo hanga gootummaa isaa hin leellifaminiif goota gaafa biyyaa dhala qaalii kan gaafa calii sana gootota murti guutoo dursuun lolee lolchiise. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabrummaara ifatee wareegee. Bakar Waaree lolchiisaa guyyaa lola calanqoo san nama jabaadha. Lolarra ture nama jabaa nama humna qabu nama beekamaadha. Lola gaafa cittee kan nafxanyaan meeshaa waraanaa ammayyaa yeroo saniitiin lolu gootonni murti guutoo meeshaa aadaatiin raasan sana lolees lolchiise gooticha Abbaa Duulaa Bakar Waaree Orfoojiloo.
yeroo miilli isaa murame quban qabu ture. Eega cabee fadis dhaqe miila isaa firraa dhabe. Abbaa miilli keemee jedhanii yogaa kana jiru miila isaa gubbaan hin jiru. Inni gaafas hin wareegamne. Hin wareegamne shibooda wareegame malee guyyaa sana hin wareegamne. Dhukkuba madaa kan gubatee. Gootota murtii guutoo falmaa abbaa biyyummaaf ofii cal jedhanii diinas calii baasan keessaa abbaan duulaa murtii guutoo Bakar Waaree gaafas miilli isaa tokko lola keessatti yoo irraa citu otoo miilli isaa citu ofirratti hin barin fardaan qe'eetti deebi'e. Miilli kee hoo jennaan inni reef of arge. Miilla isaa eessatti akka dhabe hin beeku. Akkasiin achi buuteen miila Bakar Waaree Oromoota biratti dubbii maymaakaa ta'ee seenaa gootummaa kanaan duras ta'ee hin beekne. Fuula durattis namni gochuuf hin yaanne dhiigan barreesse. Gootichi Bakar Waaree Orf Hojiloo. Dura ammoo maal jechaa turre ichi buutee miila Bakar Waaree oggija waan ta'e hin beeknu jechuudha. Oguma ichi buutee miila Bakar Waaree jechuu malee miila isaa dhabame inni immoo hin dhabamne eega inni galee obboleettiin isaa yaa Bakar keenya miilli kee isa kutee oggiyattu miila isaa if harkee jechuudhaan dhagee. Bara 1887 bara 1887 weerartoonni nafxanyaa yoo calanqoo gayan kan kaan darbu gootota murtii guutoo gooticha abbaa duulaa Bakariin durfamaniin kallacha walitti bahan. Lolaaf wareegama Oromootaa fi weerartoota nafxanyaa gidduutti ta'aa ture kan dhugaa bahu yeroo lola calanqootti gootonni murtii guutoo lola isaan dura iddoo garagaraatti Oromoonni waraana nafxanyaa waliin taasisan irraa akka baratan afoolleettiin waliif dhaamsa dabarsaa turan har'as beekama. Harmallaa harmashanii ashilleen harmallaadha way asheen harman qabdu dhaloota moo aanoleedha aanolee ati baantu eenyutu ashee fafeesse way warra abbaa sangeetii eenyu yaameetti geesse goobanaa daaciitinni yoo deddeemtuu dhageesse deddeemtuu waan dhageenye osoo deemtuu nageesse wal lolulleen dur jirti takka sangee sun baasa wal ganulleen dur jirti talma daacee sun baasa jedhaniit tan isaan dura miidhaa aanoleetii fi namoota akka goobanaa darasiidhaan lola daagaa keessatti waliif dhaamaa turan gootonni murtii guutoo. Sila gaafasan warri waliin dhaammatan sun harratti banuu baatanii ummanni keenya silaa hin cabu guyyaa sanillee warra ganee jira keessa karaa bananiifiiti halkan miilikii wajjin wal ta'anii karaa bananiifi malee miilik silaa mi'a ammayyaa kan fedhe silaa fide guyyaa san uummata Oromoo qabsuu hin danda'u ture. Akka seenaarraa dhagayaa jirrutti isaan fuula durarraan odoon dhufin hudduu duubarraan gama duubaatiin naannawanii namni tokko tokko warri biyya kana keessa jiru karaa agarsiisuudhaan uummata keenya gama duubaatiin dhufanii uummata keenya bikka tanatti fixan jechuudha. Manni keenya baay'een bikka tanatti wareegame jechuudhatti seenaan hanga gartee gaanuti uummata abbootii teenya irraa barreetti waan kana kan dhageenye jechuudha. Kunis seenaan sirna nafxanyaan Oromoo irratti ta'e kun marti dhugaa ta'uu ragaa ba'a. Gootonni murtii guutoo kanarraa baratanii waraanni nafxanyaa tooftaadhaan dadhabnaan waraana murtii guutoo lolaan dura dhaabbachuu dirqame gaafas. Akkuma maqaa isaanii murtii guutonni afran qalloo waraana Minilik irratti falmii jabaa maalummaa gootota Oromoo isaan barsiisu dirree calanqoo irratti agarsiisan. Bakki tuni bakka itti maayyii Oromoon itti cabdu. Lola jabaatoo si godhame akka seenaa abbootii keenya dhageenyetti nama 75,000 bakka tanatti wareegame guyyaa sana. Oromoon fardi guyyaa sana asitti wareegame farda 76,000 kan lola seene. Fardi Bakar Waaree ni gale. Lolli guyyaa sanii lola ajaa'ibaa ture. Falmii gaafa saniitiin lubbuu gootota diddaa gabrummaatti calaateen maqaan dirree calanqoo dachaa mogga'e.
Calanqoo kun duraan walli isaa lagalaaftuu jawaba kun. Gaafa lolli Oromoodhaa irratti teessanii calanqoo kun amma sadii. Gaafa duraa lama tureni gaafa duraa lola san dura lama tureni. Lammeeffummaa lolli kun asirratti calanqoo lolaa calanqoo caliidhaa jecha irratti booda'an kun. Bakki siidaa yaadannoo amma itti ijaarame kun dirree gootonni Oromoo weerara nafxanyaa harka diddaa seenaa dhiigan itti barreessantu asi. Ejji baddus bakki ijaa hin baddu. Siidaa calanqoo kana yoo yaadatte maal yaadattu? Seenaa guddoo yaadanna gammachuun nu dhagayama. Seenaan calanqoota guyyaa badii hin qabneeti. Awwadaa irraa akkasitti hawwilee dhufne kanatti seenaa teenya seenaa akka waan har'a dhalanneeti nuti ammaarra. Seenaa calanqoo haakayyuu fi abaabayyuu keenya itti yaadannu nama keenya cufa itti yaadannu gammachuu guddaa. Akkasii yoo yaada bareedaadha akkanumatti haatti dhufu fuunjaa. Ani hawwisaa sirbuufiin fedha. Awwadaa karaan ba'ee fooqii jala naanna'ee dhaaba yaadannoon dhaabde galmaangee. Awwadaa karaan ba'ee fooqii jala naanna'ee dhaaba yaadannoon dhaabde galmaangee. Needili kuroo jala manyaatu bakkarooti jooga narra boodu dhiigala biikoo jala boodu miila keenya ibbidibee asabatu ageetu bidee. Iddoon tuni iddoo uummanni keenya uummanni Oromoodha sirna Minilik diddaa gartee gabrummaadhaa diddaadhaaf Minilikii wajjin asirratti qabsoo cimaa godhe yeroo san keessatti waraanni inni loluun meeshaan inni loluun meeshaa ammayyaa waan hin qabneef iddoo tanatti uummanni keenya uummanni kumaatamaan lakkaa'amu bakka tanatti wareegame jechuudha. Gaafas gootonni Oromoo afran qalloo gootonni murtii guutoo akka waraanni nafxanyaa yaade salphaatti kan jilbiiffatan hin taane osoo lubbuun jiran biyya ofii hin kennine. Waraana aadaatiin meeshaa ammayyaa yeroo sanii dura dhaabbatan diina calii baasaniis ofiifis cal ta'an lola raajiitu uumame seenan dabareef hima. Xiqqoo waa'ee loloo guyyaa sanii asitti yoo ibsuu fedhe uummanni Oromoo eega caphee galee akkatti ibsa qaba lola guyyaa sanii. Akka jedhan gaafaan ijoolleetiin dhaga. Way warri Gambeella gore bayyana ta'uu deeyse warri Bimbara gore shakar mawtii odeeyse Abdullaa Khadijaa qawweetu logeeyse kasha duraanii lolee kasha boodaanii dheeyse way fi fardaan dheeyse ijoollee jijjiga warra eeysumaati geeyse suni waa lolaa miti bada gurboo lafoo gumaata geeyse jedhaniiti lafa kaayawwaan kan uummanni keenya gaafasa. Dhumaatii hamaa lola gaafasii afoola dhugaa ba'utu jira. Gaafattii calanqoo san qawwee kuusaan se'ee aara qawwee isaanii hurrii roobaatiin se'ee jechuun afoola wallee shaggooyyee keessatti ibsamaa as gaheetu jira. Kana malees mirriga keessatti dardara keenya xaxankunoo filaawwan gaarachiisaa shamarran keenya xaxankunoo calleewwan gaarachiisaa manguddoo keenya xaxankunoo ariiwwan gaarachiisaa haawwan keenya xaxanii gugutaawwan gaarachiisaa kana fakka gaarachiisaa eessaan galee gachiisa jechuun yeroo sanirraa geerarama as gahe. Yeroof dukkana fakkaatuyyuu seenaan gaariin guyyaa isaa eeggatee adii ba'uun hin hafu. Gootonni murtii guutoo gaafas eenyummaa ofii gurguruu diddaa lafa ofii kennuu diddaa sirna nafxanyaa dura dhaabbatan gaafas finciltoota garuu isaan gaafasis har'allee gootota. Qabsoon isaan qabsiisan qaanqee ta'ee faca'ee seenan dhiigan galmaa'e dhalootaaf dhaamsa ta'a. Seenan calanqoo qofti
kanaaf fakkeenya gaariidha. Abbootiin teenya waan isiin hojjetti bara dhibbaa ol yoo dhoofamee turellee har'aan tana seenaan uummata Oromoodhaa seenaan Calanqoo seenaan Bakar Waareefaan himamaa jira. Dhaloonni immaan tanaa maal irraa dhaaluu qabaa? Jecha tokko kaqaaf tokko Dr. Nagaasuun asii yoo dhageessan maal je Calanqoo wanni dhufneef guyyaa itti cabne kabajuu osoo hin tahin lafee abbaa keenyaatiin ni jirra jechuuf dhufnee je nuti sara dhaamsa keenya kanuma ni jirra lafee san dhageessisuudhaaf dhufne. Dhaloonni ammaan tanaa wanni godhuu qabu seenaa tana barachuu qaba. Waan abbootiin teenya irra wareegamte san mul'isuu qaba. Deebi'ee haarayoomsuu qaba. Namni waa lamaaf dojan biyya isaa amantii isaatiif namni yogguma takka illee ni wareegama jedhan. Biyya fiitiif wareegamuun kabaja qabdi. Bakar Waaree nuti ijaa hin agarre. Har'aan tana immoo yoggaa waa'ee isaa dubbannu qaama hundaatu nu suukannaawa. Way beeynaa moo hin garre maaliif foon keenya yoggaa isa dubbatan qaamaan nu wadooda qaamaan nu suukannaawa. Dhaloonni ammaan tanaa seenaa isaa tana bakkaan geenyee mul'ifnee waan inni wareegameef san mul'isuun dirqama keenya kun wasa duraa tanuma mul'achaa jirti. Ammallee itti fufu qaba. Dargaggoo waan kana qorattee jabaattee kara barnootaatiinis itti fuftee kara misoomaatiinis jabaattee lafee isaanii san akka bilaash hin taane irra dhaabbannee seenaa isaanii itti himuu qabaa dhadhanii qabanii. Warra ol guddattoota boruu biyya kana dhaalan isin ijoolleen kun Bakar Waaree fa'aarraa seenaa isaanii yoo dhageettu maal irraa baratame maal dhaalta? Wanni inni isaanirraa dhaalu isaan kun hanqam akka biyya isaanii jaalatan akkasumatti illee akka hanqam takka akka jaalala biyyaa qabaatan irraa inni hubadha. Nuti har'aan tana lafee abbootii teenya haalaan kabanyee haalaan akka seenaa guddoodhatti bikka kanatti ulfeessinee ilaallee jechuu akka dhaloonni nu boodaallee nu daran kabajan jechuu bikka kana akka nu daran amma tolchine kana daranitti illee fooyyeeffamee jechuu asitti gaggeeffamu dhaloota nu boodaallee dhaalchisuudhaaf qophiidha. Oolmaa isaan raawwataniif kan madaalu yoo jiraachuu baates seenaa gaariin hanga fedhe turuyyuu ifee mul'atuu hin ooluutii waggaa 120 booda bakka dhiigni isaanii lola'ee fi lafeen isaanii itti cabe lafa calii calanqootti siidaan wareegamtoota calii calanqoo hojjetame. Saba kiyya dhiigni isaa lafeen isaa asitti cabe kana laalee gumaacha goone kana arguudhaa dhufuu kiyyaa baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Of duras bakkeen kun bakkee barnoota bakkee tajaajila fayyaa itti argatan godhuudha. Diizaayinii haaraadhaan qopheessine mootummaa naannoo Oromootti dhiyeessine kanas uummanni asii akka itti baratu akka fayyaa ittiin argatu godhuudha. Dirreen tuni har'aan tanagaa bakka sanatti walitti dhufuun keenya alhamdulillaahi jenna rabbi galata galchina. Afaan isaa akka badu seenaan isaa akka badu of jalatti oolchuudhaa hojjetaniiyyu rabbi gini isaaniin hojjanna. Hawaasni beessa hin jirre humna isaaniitiin uummata keenya nama meeqaa asitti fixan bakkee kanatti. Yaa ta'u malee yaadannoon sun amma san deebisna oduun ta'in akka namni kanarraa baratee tofuun dura waan badiin hojjanneef. Wareegama qaalii isaan kaffalaniif bara baraan seenaan isaan yaadata. Midhaan haggaaree boolaan turu mugoota seenee wareere namaa.